سنعيدها سيرتها الأولى إن شاء الله. عاد دين الإسلام بكون دابتي باه فيها مران هند والقسيتي بيكون أسرى كفر دمكانتي هر علم ديني كسنو فيفتيتي قالني كربي موتي قلتيتي عاد دين الإسلام بكون دابتيتي باه فيها مران هند والقسيتي بيكون أزرى كفر دمكانتي هر علم ديني كسنو فيفتيتي قالني كربي موتي قلتيتي رسولي ألما كل جيني ساني سينا يدبتو دار الأركم ساني أجاب دينك ربي سهبا قرقودا أجتب بساني أدون دين إسلاما أجي إيقلاني قارمين جتشون بكم ستاجوما بكم سأرقاتشوف بكبر بداما نوف كنير ربي كنوتي عليما إنسان الرابرون دين هو بتاما عالمو تجتشون بكاسان كبينيا كونم فاتشو بنان نوتهاد بينيا دين إسلامتو سنينو تباما ولا لكنيتو بكم سانكروما عاد دين الإسلام بكون دابتيتي باه فيها مران هند والقسيتي بيكون أزرى كفر دمكانتي هر علم ديني كسنو فيفتيتي قالني كربي موتي قلتيتي بك بكم سيسا ما تقول كابي كان شركي في بدعان هركسات تابي شيك دامي دكا كان سنان كتابي أمتا دجبت أركي سكابي الحمد لله فار كالرحمن كان بارجني دالتو أنبياني دالو تكري كم باسو بكم ساني ربي نوفاتك سؤالي موندساني بارني هتنو هو بتا دينيسا بكر فقني انتنو دبسا قاه مالف دمنا نتديني كيسا هندافو دركما بهجون قاهسا نسيناها قرنو هفدو بعد بيني إسلام ما كنا أمتو إسانجيني بكم سانس قاهي هندا يوردوفني بكاكاهم سسالتي مفدكاني توكيشون ربي كان اتين هباتو يو برات ملي يوم ودم باستو مالي فين برني جلستي ماتسا واحدين إسلاما إسا تردم باسا نوتم من إسلاما توكم من بكامنا ولا لا تنتو
laagaaf kutaa wal qoonnaa akkanaa yoo deemnee diin keenya kufiifnaa waan akkanaa dhiifnee tokkummaa labsiinaa. Sahaboonni hedduun diini kan barate rakkoo meeqa argee kan seenaan dubbate Abbaa Hureyraadhaa kawaa meeqa tahe har'a seenaan isaa dhufe kan nu gahe. Aduun diinal Islaam bakka hundaa baateetti bahaa fi hamaraan hunda wal geesseetti biyyi kun as dura kufriidhaan beekamti har'a ilmi diinii keessa nuuf ifteetti galanni kan Rabbii mootii ol ta'eetti. Diini kanaaf jecha waa hedduu tahanii sahaboonni nabii itti miidhamanii guyyaa gaafa tokko Abbaa Hureyraanii beellitti hammaannaan karaarraa kufeenni namni itti dhufu dhiibamaadha se'a garuu inni beelaaf jecha akkas ta'a waan guddaa gumaachee diinii keessatti inni jannatul firdawsi yaa Rabbii isaaf kenni. Seenaan Abbaa Hureyraa yoom himame dhuma jabaa diin Islaamaa beekumsaanis cimaa faana isaanii deemnaa nutummaan Islaamaa dhaalootaaf haa darbu seenaan kun fufeemaa. Biyyi hamba hundi akkuma kaleessa Islaamni hin jiru jedhetu nu deessa. Dubbiin akkas miti lakki abboleessa kottaanuu ilaalaa nu jirra as keessa. Biyyi hamba hundi akkuma kaleessa Islaamni hin jiru jedhetu nu deessa. Dubbiin akkas miti lakki abboleessa kottaanuu ilaalaa nu jirra as keessa. Biyyi hamba hundi akkuma kaleessa Islaamni hin jiru jedhetu nu deessa. Dubbiin akkas miti lakki abboleessa kottaanuu ilaalaa nu jirra as keessa. Aduun diinal Islaam bakka hundaa baateetti bahaa fi hamaraan hunda wal geesseetti biyyi kun as dura kufriidhaan beekamti har'a ilmi diinii keessa nuuf ifteetti galanni kan Rabbii mootii ol ta'eetti galanni kan Rabbii mootii ol ta'eetti.